Jaarmiyoonni shororkeessummaa kan akka Boko Haramii fi Islamic State kanneen dameewwan Al-Qaayidaa ta'an Nijeerii fi mootummoota biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gatii guutummaa irratti sodaa ta'uu itti fufanii jiru. Kunis haleellaa torban darbe biyya ollaa taate Naayijeeriyaa keessatti raawwatame sana booda yoo ta'u, hidhattoonni kutaa Boornoo keessa jiran yoo xiqqaate namoota qurxummii qaban 37 ajjeesaniiru. Yaaddoon nageenyaa naannoo sanatuu jiru. Ministiriin dhimma alaa United States Anthony Blinken Niger daawwachuu filatan. Blinken gita isaanii kan Naayijeeriyaa waliin Niyaamee keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin Afrikaa lixaa fi giddugaleessaa akkasumas kutaa Saahel keessatti fedhii gargaarsa namoomaa guddaa jiruu fi tasgabbii dhabuu sana ittisuuf gara $100 miliyoona fi miliyoona 50 ta'u akka kennamu beeksisaniiru. Blinken dhahicha jeequmsaa kan gara jabeeyyii irratti akkas jedhan. We are also supporting investments in the long-term security of Niger. Investments that you heard the minister refer to help make Niger's law enforcement. Nageenya yeroo dheeraatiif Nigeriif taasisamu keessatti hojii investimentii deeggaraa jirra. Investimentii ministeerri eeran dhageessanii jirtu. Niger keessatti seera kabachiisuu, shororkeessummaa ittisuu, nageenya daangaarraa cimsuu, dandeettii daddabarsaa qoricha sammuu darreessuu ittisu guddisuu, daldala dhala namaa kan seeraa ala geggeeffamu dhaabuu, qorannaa geggeeffamu gargaaruu fi shororkeessummaa fiinxaaleeyyiin jeequmsa uumamuuf himachuu fi dhumarratti shororkeessummaa hir'isuudha. Daawwannaa isaanii kanarratti Blinken mootummaan deemokiraatawaa kan Niijerii fi dargaggoota gareewwan gara jabeeyyii jalaa bilisa akka bahan gargaaruuf tattaaffii gochaa jiru ibsaniiru. Hayyuun tokko raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka himanitti Blinken daawwannaa Itoophiyaatti taasisan isa jalqabaa sana booda Niger daawwachuuf murteessuu isaanii in ajaa'ibsiifanne. Joseph Sigel waaltaa qorannoo tarsiimoo Afrikaa kan National Defense University jedhamu keessatti daayirektara qorannooti. Isaanis raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti. Again, Niger is a linchpin right now towards stability in the Sahel. And it has done significantly better than its neighbors. Niger yeroo ammaa kana tasgabbii naannoo Sahel keessatti fiduudhaaf akkaan barbaachiftuu taatee jirti. Olloota ishee caalaas haala fooyya'aa keessa jirti. Mootummaa caalaatti dimokiraatawaa ta'ee qabdi. Wanni dagatamuu hin qabne maaliif Burkina Faso keessatti fonqolcha waraanaa arginee jirra. Kanaaf biyyoonni kun jeequmsa bulchiisaa guddaa akka qaban yaadachuun barbaachisaadha. Ija sanaan biyya kana innaa ilaallu odola tasgabbii qabdudha. Niger biyyoota hiyyeeyyii addunyaarra jiran keessaa tokko yoo taatu, neersota ganda baadiyyaa fagoo Soolefeetaa kaabaa keessatti kanneen meeshaa fi qoricha dhukkubsattootaa yaaluuf hin qabne gargaaruuf gargaarsa namoomaa kan dabalataa baay'ee barbaaddi. Blinken akka dubbatanitti maallaqni haaraan giddugaleessa Afrikaaf qophaa'e kun bakka jireenyaa, nyaata, bishaan dhugaatii, qulqullina namaa fi qulqullina naannoo kan argamsiisu yoo ta'u, baqattoota saaxilamoo ta'anii fi koolugaltoota biyyootii ollaarraa gara Niger baqatan ka deeggaru ta'a. Uummanni Niger baqattoota ofitti fudhatee simachuudhaan arjummaa agarsiiseef Blinken galateeffataniiru.